wanti nan isinitti himu tokkotu jira. Maal inni yeroo ammaa kana keessatti addunyaa irratti haalli addunyaa ittiin deemaa jirtu baay'ee kan ariifatedha. Kanaaf gaafii namoota baay'ee kan ta'e artificial intelligence fi teeknooloojiin amma uumamaa jiran nama bakka hin bu'u namoota baay'ee hojii dhabsiisu kan jedhu. Gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti yeroo baay'ee saayintistoonni illee irratti diibeet godhu kan immoo irratti waliif falmu. Innaa isin maal yaaddu mee koomentii irratti na barreessaa jechuun yaadni keessan maalidha kanaan wal qabateetu. Angaruu waan tokko isinitti himaa gaafii artificial intelligence fi teeknooloojiiwwan garaagaraa nama bakka bu'a jedhu kanarratti yaadni ani qabu eeyyeen akkasumas immoo lakkii kan jedhu ta'a. Kana lamaan iyyuu ta'a jechuudha. No or yes otoo hin taane both yes or no dha jechuudha kiyya kan ta'u. Maalidhaa fi yoo naan jettanii na gaafattanii yeroo ammaa kana artificial intelligence rapidly akkasumas immoo teeknooloojiiwwan garaagaraa rapidly guddachaa jira. Ariitii guddaadhaan guddachaa jira. Guddachuu duwwaa otoo hin taane hojiiwwan baay'ee bakka bu'aa jira. Gara fuulduraattis bakka bu'a. Yeroo ammaa kana almost hojiiwwan naannoo parsantii 50 ta'anii teeknooloojiidhaan bakka bu'uu kan danda'anidha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een carraa hojii dhabuu malu. Isa kanaan wal qabateetu bara 2025 kana keessa World Economic Forumiin yookaan immoo dhaabbanni foorumii ikoonoomii addunyaa qorannoo tokko qoratee gabaasa baasee jira. Akka gabaasa kanaatitti almost bara 2030tti hojiin naannoo miliyoona 92 ta'an guutumaa guutuutti bakka bu'e. Kana jechuun hojiin kun hin dhaabatu yookaan hin dhabamudha. Bara 2030 kana jechuun waggaa 4 boodatti jechuudha. Sababa teeknooloojiitiif, sababa advaansed teeknooloojii fi sababii artificial intelligenceetiin hojiin naannoo miliyoona 170 hin uumamu jedhee yaada. Kanaaf iyyuu hojii baay'een irra deddeebi'anii hojjetaman baay'een isaanii bakka bu'u. Keessattuu hojiin akka barreessuu, hojiiwwan gargaarsaa xixiqqoonsaa bakka bu'a jedhamee yaadama. Almost bakka bu'aas jira amma. Haa ta'u iyyuu malee hojiin naannoo walumaa galatti hojii naannoo miliyoona 92 guutumaa guututti bakka kan bu'u yoo ta'u, bakka sana immoo hojii naannoo miliyoona 170tu kireetta. Kana jechuun neetii kan badeetu hojii naannoo miliyoona 78 hojii haaraatu uumamaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kana keessatti wanti murteessaa maalidha jettanii yoo na gaafattanii ani wanti murteessanii iskiilii haaraa barachuudha jedhee yaada. Kanaaf dhaloonni kan irratti xiyyeeffachuu qabu iskiiliiwwan haaraa, iskiiliiwwan yeroo ammaa kana addunyaa ammaa kana keessatti barbaachisan develop gochuudha. Iskiiliiwwan kun maal akka ta'e World